sabbar zeena ibsaan kunoo ashitti bilbileet ashitti bakka maayikiin nu garreetti bakka hamzaan sin garreetti naafati wal harkuu qabnaa waliin mareechuu qabnaa kanaafuu jaarsa keedhiisi ati kottu jaartiin tijaleen akka nun garree maayikilleen akka nun garree obboleetti hamaayikii jalaa baduu ta'e hamaayikii kana shawwatu ta'e eenyu si fuusisi turaan eenyutti galisiin jee turaan nuti dumaashii ta'e jiran nu wareegan ashittiin naman toltu intala kabajaa qabu intala nagaa intala safuu eeggatu intala sikkoo mandoo intala baalee jabduu warra baalee akka sibiilaa akka herroodha nuti firee jirra arraas boruus sigalee hamzaa osoo hin taane ashitti jecha hamzaa jaalannu miti ashitti jecha intala sikkoo mandoo intala kabajamtu intala baalee jecha intala waaqoo guutuuti jecha hamzaa jaalannu miti sigalee hamzaanu odoo harargee ta'uu osoo keenya ta'uu nuti hamzaa waan miti hin beeknu isaa hin beeknu garuu intala kabajamtuu kabajaa namaaf qabdu safuu beektu sanaafi lubbuu teenya baafna ashitti tuquun dandeessan ashitti bakka kana garreechuu dandeessan ashitti irratti ajandaa maarree akkas goonaa akkana goonaa hordoftoota qabaataniif namni isin laale ashitti bira ba'uu dandeessu stop boqu duraanyuu fuudhisiin jentalan taane laayif irra jirra kottaa. Deebiin nu fida kaara moodu makaanuma finna kaanuti bakka hinfinna miteera hinfinna oduu hinfinna lafuma kanarraa finna. Gaafa kaanii maal isin jechuu barbaada gaafa amma dubbiidha kaan sila dubbiin barana tumaadha hidhuudha fiduudha deebisuudha galchuudha baasuudha wayinee guuteeffalle maakii fi dubbiin amma ibsaa maakii ooroo ashitti hamza jara arfan kanarraa haa dubbannu gaa jarana tokkoffaa namnaan itti aara qabu eenyunni ashittiidha. Lamaffaa eenyunni gurbaasan ibsaa jedhanisan sadaffaan maakiidha hamzaan qulqulluu rabbiiti bakka qulqulluu rabbi maaliif isin qulqulluu rabbiiti isiniin jedhe isinii galee dubbiin nama sadiirra jirti malee nama lamarra jirtu cimtuu nama lamarra jirti ufii dubbiin biyyaa ifan taane kun ibsaadha jedha namni birallee isii argina jedhu hin beekamu garuu gaafa maakiin akka dhageenye hamzaan akka dhageenye dubbiin jajjaba amma maal isin himuu barbaada akka aadaa naannoo Baalee fi naannoo Arsiitti dubartiin gaafa heerumtu biyya keessas jiraadhu biyya faranjillee jiraadhu biyya araballee jiraadhu garuu hanga tokko miidiyaa irraa galti hanga tokko xiqqishuu isi hanga tokko miidiyaa irraa galti maal akkamitti miidiyaa irraa galti isinitti fakkaatise abbaan manaa isii kun isii bira kaayiroo turuun hedduu tokko qaba maakii ibsaan jedhan kun maakii bira wayi tura yookiin ji'a takka yookiin ji'a lama qaba kanaa ol hin qabu isin yaa galu biyyallee galee ture boqonnaa waan qabuuf namni kun jiraataa biyya biraati amma isinitti maka isiin tuni har'uma heerumtetti har'uma gadi baate dubbiin barakkasi galgala inni dhufe ganama miidiyaa irratti baate ani singiliidha jette okay marhaba jenne gaafi kanarratti hamzaa oromoo eenyuun gurbaan as finfinnee keessa jiraatu hiriyaa ramoo obboleessa ibsaattojnoo waa hedduu haasaa ture akka nama maakillee jaalatee akka nama maakillee beeku akka nama waa'ee keessallee beeku haasaa ture sannuu galchu garuu dhalaaleen gaafa heerumtu maaf ulaagaalee isii wallaalti maakin ijoollummaan qabdu kalas kuttee jirti sadarkaa dargaggummaa keessa seentee jirti dubartiin gaafa heerumtu ulaagaaleen isiin guutu tokkoffaa bultii isii qabachuuf waa hundumaa gochuu qabdi haasaa isii xiqqeeffachuu akka duraanii uttaaluu dhiisuu akka duraanii maal jechuu dhiisuu yaani hordoffii mana keessaa hin jiraa miti ulaagaalee san guutuu qabdi haay galgalillee shawarma ganamni sambuusaa galgalli guyyaan kabsaa ala beeka kun guyyaan kabsaa galgalli yookiin hambargarii maksasii isa jedhamu magriiba irra mootu shaayi baskoota suudaanii kana bichaa miti dubartiin nyaata isii mana keessatti kooti miidiyaa irraa galti abbaa warra isaatiif kabaja warra isaatiif isaaf yeroo isa wajji dabarsuu haasaa isaa wajji haasa'uu bakka miidiyaa irratti hin deebitiin naqqabdi namoonni iyyuu gaafa maakiinuu kottu jedhanii hawwantu jira maaliif nama uf hawwisiisuu diddee uf rakkasiisifti maaliif maakiin akkana taata akka feete haa taatu sanii miti
Garuu maaliif ulaagaalee dubartummaa guutuu diddee maaf qilleensa of dhoositi? Erga mushurraan taate mushurraan ji'a lamaa miti ji'a tokko boqonnaa fudhatti. Isaa kana wajjirraa hagooti. Eshi kana godhuu dadhabde. Hin dhufna kaama garaan shittiitti. Deemaa jedhe bara haasawni barana ajaa'iba. Waaw. Hin dhufna kaama gara ja'aa shittiitti. Mesejiin akkana barreeffame namni wayii akkana naan jedhee jette. Jaalala ufii qabu inni isii qabu ashitti illee nama wanno madraki uf buusaa jirti kabaja dubartiin aslimaa ol fuudhanii gaafa jiran isin galee gadi uffufti. Mesejiin sun yoo isii barraa'e maaltu dhaqe akkana jedhe mookin maali poosti gootee maxxansiti yookiin nama akkana naan jedhe maa jetti bultii keessa jirtee miti reema fakkeenyaaf asheete abbaa fedhe isiin jechuu danda'a jireenya isii keessa seenuu danda'a jireenya isii bittinneessuu danda'a hatta yooma gurbaan sun ka jedheenuu taate fuula keessa itti deebisuu qabdi bilooki sun gootu moo siistama itti wal argatanii siistama itti kaayiroo dhufee intala kana walitti baasee jireenya isii diiguuni erga mesejiin sun isii ga'e maaliif poosti goota akkana naan jedhan hamzaan amma hoolaaltanii ar'a laba namoo maal dhugaa akka nama aaruu kanatu jira beeka akka nama viidiyoon isaa daawulood hin ta'u isin daawulood godha jechuuf waraabuuf waraabne maal goona dubbiin deegaa taate numtu waantu dhuga kanaaf jechuudha isiin illee fidde bala bultii isii mi'aawaa keessa jiraatu jaalala isii mi'aawaa akka dammaa keessa jiraatu maaltu qilleensa isii naysiisaa jira hin maaliif callisuu didde komantiilee ashittiin hin barreessine ibsaan hin barreessine mucichi viidiyoo dhaggeeffadha hin barreessine maaliif barreessuu dide jarri kun komantii hamzaan barreesse asliin barreesse jedha namoota hedduu komantii barreesse jedha poostii san irratti isinii agalu poostii akkas jedhame san irratti ani amma mucattii kana hedduu dinqisiifadha saraha maaliif maakinne akkas jette jedhan ani ashitti maaliif dinqisiisadha beeta bultii isii mi'aawaa qilleensan dhufte samiin dhufte dachiin dhufte jireenya mi'aawaa keessa jirti jireenya hadhaawaa keessa jirti jiruu jaalalaa keessa jirti jiruu raahaa keessa jirti inni guddaa maaliin isinii fakkaate lafa kana irratti namoonni tokko qabeenya hawwuu miti qabeenya miti wanna hawwan jaalala mi'aawaadha jaalala namni hawwu qabeenyaan argata jaalala namni jiraatu dhifama jaalala namni jiraatu qabeenya dhibbatti argata namni mootuyyuu yeroo hundumaa qabeenya hawu qabeenya san ari'a malee jaalalan argu namoota hedduutu jira warri garaa bichaa guutatanii garaan isaanii booceen jedhe warra maali warra qabeenya jala fiigu warri jaalala jala beekumu yeroo hundaa fuulli isaanii bakka jaalala isii ufataa ibadaa isaanii ufataa salaata ofii salaata akirallee badadataa duniyaa ofillee dabagataati amma ashitti maaliin itti aareen maaliif qilleensa ofna ita jiru jaalalaa jiraata jiru raahaa jiraata jiru qabbanaa jiraata abbaa manaa keen jaalatta jaalannan biyya sanirraa biyya sanitti dhufte maakin immoo ka jette qilleensarraanii an akka biyyaa qilleensarraan feesbuuk xalafee heerumne achi dhaqeenna godhatee dikaana godhatee jette ashitti illee yoo taate hamza galuu dide malee maatiin isiin kaa godheef halaalchaniif bakka maayin halaalumaa miti ijoollee meeqa jira barka qilleensarraan halaala godhatee jiru raahaa jiraataa jiru maaltu kana isa dubbise haati taate fakkeenyaaf amma yookiin biyyoota biraatirraa namni isa jaalatee maaliif haasawa hadhaawaa haasaan maaliif barbaachisa isiin silaas inumaa dubbachuun qabdu jiruu gammachuu gaafa dhuftu gaafa bultii tokko gammachuun ijaarattu keessa hadhaatu dhufa amma jiruu hunda caalaa namni maakii jedhaa miti ani gammachuu isiin akkas gammadde kana hin jibbe dhugaadhi isin jedha waan naqunnamee beekuu beeka gammachuun akkana hayi gaafa jedhan hayi tana keessa hin haasida dhufa jarana haasida jedhamu tokko beeytane haasida si keessa dhufa haasidni si keessa dhufu naan jiru hadhaa deemta gaaf imamaa bootu jira gaafa atiin har'akkatti gammadde kun bootutu jira afaan kee qabattee haga halallaa baaftee maal jettu akka ashitti isinitti adabattee teetti abbaa manaa isii guduunfattee maan qabati
bitaa geessitee mirga geessitee sargee ganaan gura irrirsi godha kaammash irrir agartan maal jette jedha dubbiin kun gara itti deemaa jiru ijoolleen lama wal jaalate tuni maal jette jedha ana sumarratti dhaaba viidiyoo isiniif immoo barumsa ta'a